Puutiin yeroo hundaa abbaa giddu galeessaa keessatti haqaa fi birmadummaa akka deeggaruu dubbatam. Yeroo Tiraamp Israa'el Hamaas habadu jedhan Puutiin garuu nageenya dhugaan kan dhufu mirgi uummataa Falastiin yoo eegame qofaam isaan mirga uumamaa fi seenaa qabu jechuun falmaam. Har'a Puutiin mana maree nageenyaa Gaazaatti makamuun Falasxiinota deeggaruuf qophii ta'uun isaa Israa'eliin dhiphisee jira. Murteen Puutiin maaliif Israa'el yaaddessee iccitii isaa qabannee jirra. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp namichi seera addunyaa akka fedhetti jijjiiruun minjaala duratti dhiyaachuun mana maree nageenyaa hundeeffamuu isaa ifatti labsee jira. Addunyaan kun furmaata Gaazaatiin jechuun yeroo eegdu Tiraamp garuu haguuggii ofirraa baasuun iccitii dhugaa saaxilee jira. Manni maree kun Gaazaa qofaaf miti ni addunyaa guutuu to'achuu fi labsii Mootummaa Addunyaa Haaraa kan Ameerikaan hoogganamuudha. Bal'ina isaa qabannee jirra. Tel Aviv magaalaa yeroo hundaa humnaa fi ofitti amanamummaan guutamtee har'a garuu dhiphina seenaa keessatti takkaa mudattee hin beekne keessa seentee jirti. Sagaleen waraanaa daangaarraa dhaga'amuun Israa'el irraa osoo hin taane sagalee callisaa Waashingten irraa dhufuudha. Iccitii gaazexaa Yihuudoota araanota saaxilee sinnageessisuuf qindeeffannee jirra. Gaanfa Afrikaa irratti duumessi gurraachi siyaasaa fi Shira waggootaaf dhokataa ture har'a golgaa saaqatee ifa qindaa'aa fi tarsiimoo waraanaatiin fuula isaa gara Itoophiyaatti naannessee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp har'a uffata jaarsummaa uffachuun waraqaa iccitii tokko harkatti qabatee deebi'ee jira. Wanti pirezidaantii Ameerikaa fi Kaayiroo gidduutti raawwatame oduu nagaa osoo hin taane Wixinee Kufaatii Itoophiyaa irratti xaxameedha. Yoo xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya like gochuun jalqabaan firraa keenya yeroo maraatiin yooyaam ashamaar kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti turtii gaarii. Addunyaan yeroo ammaa kana seenaa siyaasaa bifa haaraan barreeffamuun kan madaallii humnaa guutummaatti jijjiiru arguuf qophiidha. New York keessatti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii laamsha'ee yeroo hafu Moskoo fi Waashingten gidduutti ammoo daldala nageenyaa kan addunyaa raasutu xaxamaa jira. Oduun gabaasa iccitii Wall Street Journal fi Kremlin irraa waan gurri namaa amanuu dadhabuudha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp halkan dukkana keessaa xalayaa iccitii gara Vladimir Puutinitti erguun kottuu mana maree nageenyaa haaraa ijaarraa Gaazaa haa oolchinu jechuun waamicha dhiyeesse. Wanta addunyaa dinqisiise garuu waamicha Tiraamp osoo hin taane deebii Puutiin kennedha. Puutiin namichi dhiigaan Yuukireenin loleessuun har'a uffata nagaa uffachuun gaachanaa uummataa Falastiin ta'uuf murteessee jira. Mee iccitii fi tarsiimoo ayyummaa Puutiin taphatee haa qorannu. Tiraamp mana maree nageenyaa kanaaf biyyi miseensa taatu kamiyyuu $1 biliyoona kaffaluu qabdi jechuun ulaagaa kaa'e. Puutiin garuu sammuu qaraatiin Ameerikaa kiyyoo keessa galchee inni toleem ani biliyoona $1 nan kafalaam Gaazaas nan ijaaraam garuu maallaqa kanaam qarshii kiyyaam isa isin uggurtaniim baankii Ameerikaa keessa jiru sana keessaa fuudhaam kafalaam jedheem. Puutiin maallaqaam Ameerikaan jalaa qabde sanaam humnaan harkaa buqqisee ittiin daa'imman Gaazaa manneen barnootaa fi hospitaalota Falastiin ijaaruuf murteesse. Kun injifannoo xumuraadha. Ameerikaan maallaqa sana Puutiniif deebisuu hin barbaadu. Garuu Gaazaaf oola jennaan diduun isaan rakkisa. Seendubee siyaasaa yoo ilaallu Puutiin yeroo hundaa abbaa giddu galeessaa keessatti haqaa fi birmadummaa akka deeggaruu dubbata. Yeroo Tiraamp fi Israa'el Hamaas habaddu jedhan Puutiin garuu nageenyi dhugaan kan dhufu mirga uummata Falastiin yoo eegame qofaam isaan mirga uumamaa fi seenaa qabu jechuun falme. Har'a Puutiin mana maree kanatti makamuun isaa Israa'eliin dhiphisee jira. Sababiin isaa Raashiyaan veetoo paawur qabdi. Puutiin ammoo michuu Iraanii fi biyyoota Arabaatiin. Kanaafuu Puutiin minjaala sanarra jiraachuun shira Israa'elii fi Ameerikaan Gaazaa irratti xaxan fashaleessuu danda'a.
iccitiin sodaatamaan ammoo kufaatiin UN'tiin Tiraamp dhaabbata mootummoota gamtoomanii isa New York jiru sanam dhaabbata dadhabaafam dulloomaa jechuun waamam karoorri isaa Peace Council kana fayyadamuun UN dadhabsiisuufi addunyaam kaampaanii dhuunfaa fakkeesseem bulchuudhaam gabaasni akka saaxiluutti Tiraamp biyyoota 60 olitti xaliyaa ergee jira. Puutiin ammoo carraa kanaan fayyadamee addunyaam maltiipoolar uumuuf fiigaa jira. haa ta'u malee biyyoonni Arabaa fi Islaamaa 8 tarsiimoo Puutinii fi Tiraamp kana ni deeggaram jechuun ibsanii jiru. Maaliif sababiin isaa Puutiin jiraachuun madaallii humnaa uumaam Ameerikaan kophaa isheem Gaazaa akka barbaaddeem akka hin goone eegam. Walumaa galatti wanti har'a arginu Puutiin diina addunyaam jedhameem ibsamaa kan ture har'aam ijaaraa Gaazaa ta'ee mul'achuu isaatiin namichi boombii qabatee deemu har'a cheekii biiliyoona 1 qabatee daa'imman Gaazaa haa jiraatan jechaa jira. Kun jijjiiramaam ajaa'ibaati. Tiraamp daldala barbaada, Puutiin injifannoo siyaasaa barbaada. Uummanni Gaazaa immoo jireenya barbaadu. Puutiin maallaqaam Ameerikaan jalaa qabde sanaam afaan leencaa keessaa baasee dhiiga Falasxiiniif oolchuun isaa seenaa keessatti akka gootummaa dippiloomaasiitti galmaa'uu danda'a. Dhugaan jiru UN'n duuteetti Tiraamp fi Puutiin ammoo addunyaaraam ijaaruuf waliigaltee iccitii biiliyoonaan mallatteessanii jiru. Falasxiinonni ammaam michuum harkaa sibiilaam argatanii jiru. Qorra Daavos lafa dureeyyiin addunyaa fi hooggantoonni siyaasaa itti wal argan gaarreen Switzerland jalaam har'a seenaaraa fi sodaatamaa ta'etu barreeffame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp namichi seera addunyaa akka fedhetti jijjiiruun minjaala duratti dhiyaachuun mana maree nageenyaa hundeeffamu isaa ifatti labsee jira. Addunyaan kun furmaata Gaazaatiin jettee yeroo eegdu Tiraamp haguuggii ofirraa baasuun iccitii dhugaa saaxilee jira. Manni maree kun Gaazaa qofaaf miti inni addunyaa guutuu to'achuu fi yeroo miseensonni guutaman nuti waan barbaanne kamiyyuu gochuu dandeenya. Kun jecha nagaa miti, kun labsii mootummaa addunyaa haaraa kan Ameerikaan hoogganamuudha. Iccitii fi herrega maallaqaa dhaabbata kanaa duuba jiru haa xiinxallu. Tiraamp nama daldalaa ta'uusaa har'as mirkaneessee jira. Ulaagaan miseensa dhaabbataa ta'uuf inni kaa'im dimokiraasii yookaan mirga namoomaa osoo hin taane doolaara biiliyoona 1 kafaluudha. Iyyee nageenyi addunyaa gurgurtaaf dhiyaatee jira. Biyyi kamiyyuu maallaqa kana yoo kafalee minjaala murtoorra ta'a. Kun dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN isa New York jiru isa sisteem sooressi sagalee qabu sanaam laamsheessuuf shira xaxamedha. Tiraamp UN humna guddaa qabdi garuu hin hojjetu. Nuti garuu ni hojjenna jechuun UN dhiibeem moggaatti baasuuf qophii xumuree jira. Wanti addunyaa dinqisiisee fi iccitii siyaasaa saaxilee ammoo hiriira biyyootaati. Biyyoonni humna qaban miseensota mana maree nageenyaa UN kanneen akka Faransaay, Ingilizii fi Chaayinaan waamicha Tiraamp kanaa tuffatanii didanii jiru. Faransaay fi Ingiliz kun shira UN diiguutiin jechuun balbala cufatan garuu Tiraamp kophaa isaa hin hafne. Biyyoonni 35 ol ta'an kanneen akka Saudi Arabiyaa, Emiratii Arabaa, Masrii, Turkii, Morokoo fi Beelaruus hiriira Tiraamp galanii jiru. Sababiin isaa ifadha. Biyyoonni kun doolaaraa fi eegumsa Tiraamp barbaadu. Iccitiin Raashiyaa immoo tapha biraati. Tiraamp Raashiyaa waamicha kiyya fudhateetti jedhee yeroo labsu Moskoorraa garuu deebii shakkii qabutti dhufe. Nuti ilaalaa jirra jetti. Puutiin maallaqa Ameerikaa jalaa qabdee sanaan kafaluuf fedhii qabaatus mootummaatiin harka Tiraamp jala galuu hin barbaadu. Tapha sammuu Tiraamp fi Puutiin gidduutti taphatamuudha. Seenduubee Gaazaa yoo ilaallu Tiraamp madhiiga Falasxiin akka ijootti fayyadameera. UN'n dhaabbanni kun Gaazaa qofaaf akka ta'u murteessitus Tiraamp garuu lakkii kun addunyaa maraaf jechuun bal'isee jira. Iccitiin isaa Tiraamp biyyoota Arabaa walitti qabuun maallaqa isaanii guurratee humna waraanaa fi siyaasa haaraa kan UN yookaan neetoo bira darbee isa qofaaf ajajamuun ijaarachuu barbaada. Peace Council kun maqaan isaa nageenyaa haa ta'u malee lafa jalaa garee abbootii irree ta'uuf deema. Walumaa galatti wanti har'a Daavos keessatti ta'e fonqolchaa sirna addunyaati. Tiraamp nuti waan barbaanne gochuu dandeenya yeroo jedhu seera addunyaa dhiitee humna maallaqaa fi waraanaa qofaan addunyaa bulchuuf murteessuu isaa agarsiisa. Tel Aviv magaalaa yeroo hundaa humnaa fi ofitti amanamummaan guutamtee har'a garuu dhiphina seenaa keessatti takkaa mudattee hin beekne keessaa seentee jirti.
sagaleen waraanaa daangaarraa dhagaamuun kan Israa'el irraa osoo hin taaneem sagalee callisaam Waashingten irraa dhufuudhaan oduun gabaasa iccitii gaazexaam Yoodot Aranootii fi hayyuu Israa'el hayyim Golovenetis irraabeem dhugaa dhooftuu tokko saaxilee jira. Michuun keenya guddaan Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp faayidaa Israa'el gurguree faayidaa Arabaa fi Turkii bitachaa jira. Kun sodaa laayyootti ilaalamu miti, kun sodaa gantummaati. Iccitii dhiphinaa Netanyaahuu fi jeneraalota Israa'el yeroo ilaallu Tiraamp namichi kanaan dura Iraan rukutaa jechuun dhaadate. Akkasumas bara 2025 keessa wiirtuuwwan nuukileeraa Iraan rukutee ture. Har'a maaliif harka qabate? Hayyoonni Israa'el iccitii kana qotanii baasanii jiru. Tiraamp doolaaraam kalijii fi michummaa Turkii filatee jira. Israa'eloonni Ameerikaan injifannoo siyaasaa barbaaddi malee nageenya keenyaaf dhimma hin qabdu jedhanii dallansuudhaan dubbachuu eegalanii jiru. Tiraamp yeroo mormiin Iraan keessatti dho'u carraa guddaa mootummicha kuffisuu uumame sanaan ta'ee jedhee dabarse. Sababiin isaa biyyoonni Arabaa fi Islaamaa dhiibbaa irraan gaaniin har'a kaaminen uummata duratti kolfaan ba'uun isaa Israa'eliif ergaa isin qophaa'aftaniitu jedhudha. Wanti caalaatti Israa'elin naasise ammoo dhimma Siiriyaa fi Kurdootaati. Ameerikaan waggoota dheeraaf Kurdoota yookaan SDF gargaaraa turte. Isaan michuu Israa'el turan. Garuu Tiraamp qoqqobbii Siiriyaa irraa kaasee jira. Erdogaan ammoo Siiriyaa akka seenuun eeyyameera jedhame. Kun Israa'eliif balaa guddaadha. Tombaarak gorsaan Tiraamp yeroo haalli jijjiirameera Kurdoonni nuuf hin barbaachisan jedhu. Israa'eloonni yoo har'a Kurdoota gurguran borommoo nu gurguruu jechuun dhiphachaa jiru. Israa'el Siiriyaa keessatti humna jabaa Kurdootaa dhabdee humna jabaa Turkii wajjin wal dura dhaabbattee jirti. Dhiphinni inni hunda caaluu fi sarara diimaa ta'e garuu dhimma Gazaati. Netanyahuun Hamaas ni badu qawwee ni hiikkatu jedhee uummata isaa sobaa ture. Garuu karoora Tiraamp isaa guyyaa taanuu keessatti wanti akkasiin jiru. Iccitiin saaxilamee Tiraamp koree teeknookiraatii ijaareera. Koree kana kan hoogganuun Israa'el osoo hin taane namoota pirezidaantii Falastiin Abbaas wajjin hariiroo qaban akkasumas bakka bu'oota Turkii akkaan fidan Masrii Hasan Rashaadii fi Qaxar fa'i. Israa'el kun Hamaasin tiksuudha malee Hamaasin balleessuu miti jettee yiiti. Tiraamp Erdogaaniin mana maree nageenyaa keessatti affeeruun isaa Israa'eliif salphina. Iccitiin isaa Tiraamp Hamaasin qawwee hiikkachiisuu dhiisee holqa cufuu qofaa irratti xiyyeeffatee jira. Hayyuun Israa'el Golovenetis wanti har'aa ta'aa jiru kun waldhabdee Netanyaahuu fi Tiraamp gidduutti akka uumamu dirqisiisa jedhe. Israa'el Ameerikaan cheekii baay'ee biyyoota adda addaatti bittimsite sanaan dhumarratti dhiigaa Israa'eliin kafaluuf akka deemtu hubatteetti. Lolli waraanaa Israa'el hunduu amma eeyyama Ameerikaa malee ta'aa jira. Kun ammoo diinota Israa'el Iraan, Hizbullah, Hamaas onnee toree jira. Walumaa galatti Tel Aviv har'a diinaam alaa caalaam herrega michuu ishee Ameerikaa sodaachaa jirti. Israa'el teessuma lafaa fi seenaa naannichaa kan hin hubanne Tiraamp nageenya fida jedhee badiisa isaanitti fiduuf akka jiru amanteetti. Netanyahuun amma filannoo lama qaba. Tokko Tiraampiin diduu fi michummaa Ameerikaa balaarra buusuu yookiin ammoo callisee ilaaluu fi Iraan humna horattee Gazaan qawwee qabattee akka haftu eeyyamuudha. Lamaan isaanii Israa'eliif sodaa jiraachuudha. Gaanfa Afrikaa irratti Meesii gurraachi siyaasaa fi shiraam waggootaaaf dhokataa ture har'a golgaa saaqatee bifa qindaa'aa tarsiimoo waraanaatiin ulee isaa gara Itoophiyaatti naannessee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp namichi kanaan dura Masriin hidhaa bayyanii rukutti jechuun addunyaa duratti doorsise sun har'a uffata jaarsummaa uffatee waraqaa iccitii tokko harkatti qabachuun deebi'eera. Wanti torban kana masaraa pirezidaantii Ameerikaa fi Kaayiroo gidduutti raawwatame oduu nagaa osoo hin taane Wixinee Kufaatii Itoophiyaa irratti xaxameedha. Iccitii xalayaa Tiraamp alsiisiidhaaf erge sanaaf callisa mootummaa Itoophiyaa duuba maaltu akka jiru gadi fageenyaan haa ilaallu. Tiraamp xalayaa isaa keessatti araara nan buusaa haa jedhu malee qabiyyeen xalayichaa kan agarsiisu waan biraati. Inni kallattiidhaan fedhii Masrii guutuuf jecha mirga Itoophiyaan bishaan ishee irratti qabdu inni isaa oomishuu qofatti gadi buusee jira. Iccitiin as keessa jiru salphaa miti. Deebi'anii Itoophiyaa waliigaltee bara 2019 isa Waashingten keessatti xaxamee fashalaa'e sanatti kiyyeessuuf yaalii gaggeeffameedha. Yeroo sana Tiraamp fi baankiin addunyaa Itoophiyaa harka miiciranii yoo bishaan gadi dhiisuu diddaan gargaarsa isinirraa kunnaa
jedhanii turan. Har'a Tiraamp deebiin yoo alduree kiyyaam hin fudhannee tarkaanfii biraanan fudhadhaam jechuun doorsisaam jaarsummaa osoo hin taaneem dhibbaam abbaa irrumaatiin. Seendubee siyaasaam yeroo ilaalluum hariiroon Tiraamp fi Alsiisiim hariiroo pirezidaantii fi pirezidaantii qofa miti. Tiraamp Alsiisiidhaan abbaa irree kiyyaam isa jaallatamaa jedheetti waamam. Masriin Tiraamp pirezidaantii ta'uuf yeroo dorgamuun deeggarsa lafa jalaa kennaa turte. Jedhanni isaa immoo faayidaa Masrii eeguuf jechaam Itoophiyaa aarsaa gochuudhaan. Tiraamp dhimma hidha Abbayyaa kanaam dhimma Noobel Piraayizii argachuuf itti fayyadamuu barbaadaam. Akkasumas Masriin Gaazaa fi Israa'el gidduutti akka taphattuuf jecha badhaasaa bishaan Abbayyaa kennuufii barbaadaam. Kun daldala dhiigaatiin dhiiga Itoophiyaatiin dantaa Israa'elii fi Masrii tiksuuf shira xaxamaa jiruudha. Inti addunyaa dinqisiisee fi iccitii shira kanaa saaxilee immoo xaliyaan sun Itoophiyaaf kallattiin hin ergamne. Garagalcha yookaan qophii qofatuun Itoophiyaaf darbeem kun sirna dippiloomaasii keessatti tuffii guddaadha. Ergaan isaa ifaadha. Dhimmi kun dhimma kiyyaaf dhimma Masriitiin Itoophiyaan dirqama fudhachuu qabdi malee filannoo hin qabdu. Tiraamp gamtaa Afrikaa kan dhimma kana qabatee ture dhiibuun Saudi Arabiyaa fi Imaareetii Arabaa akka taajabdootaatti waameera. Sababiin isaa Masriin gamtaa Afrikaa hin amantu. Biyyoota Arabaa kanneen dhiibbaa dinagdee Itoophiyaa irratti uumuu danda'an fiduu barbaaddi. Saudii fi Itoophiyaan hariiroo dinagdee cimaa qabu. Kanaafuu Tiraamp Saudii fayyadamee yoo diddeem Saudiin si'uudhaam jechuun Itoophiyaa jilbeeffachiisuuf karoora qaba. Mootummaan Itoophiyaa maaliif callisee? Callisni kun callisa sodaa osoo hin taaneem callisaa tarsiimootiin. Dhimmi kun dhimma bishaan qofa osoo hin taaneem dhimma birmadummaatiin. Itoophiyaan xalayaa garagalchaan dhufeef deebii kennuuf dirqama hin qabdu. Hayyoonni akka jedhanitti marii Tiraamp kana keessaa seenuun kiyyoo keessa seenuudha. Sababiin isaa Tiraamp fi Ameerikaan walaba miti. Isaan abukaatoo Masriiti. Yoo Itoophiyaan marii kana diddeem Tiraamp qoqqobbii yookaan doorsisaa waraanaa fiduu danda'a. Yoo seente ammoo mirga bishaan ishee dabarsitee kennuuf dirqamti. Har'as Tiraamp Giriinlaand bitachuuf Awurooppaa doorsisaa Masrii gargaaruuf Itoophiyaa doorsisaa jira. Garuu seenaan ragaadhaan Itoophiyaan shira Tiraamp fi Alsiisii kanaaf fashaleessuuf tokkummaa keessoo fi ogummaa dippiloomaasii qaraa barbaaddi. Tiraamp daldalaa lafaatiin inni bishaan Abbayyaa gurguruu barbaada. Garuu bishaanni kun gurgurtaaf hin dhiyaatu. Tiraamp fi Alsiisiin xalayaa wal jijjiiruu danda'u. Garuu furtuun hidhichaa harka uummata Itoophiyaa keessa jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti golaamaa. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Keenya namoota hedduu bira akka goof like share gochuun waliif qoruun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.